Jaartii waggaa 90 gudeedee karaa adda addaatiin hojii dhabaa misooma akkamiif barbaadu? Hojii laachaas misooma mootummaatti misooma gargaraatti qabanii karoorri maali? Kallattiin hin beekamu? Hin beekamu. Maali? Fakkeenyaaf akka iddoo qabaa. Walaa dhageeffannuti dargaggoonni kun achi yeroo hagamii keessatti iddoo hojii argatu? Yeroo gabaabaa keessatti. Yeroo hangam? Yeroo gabaabaa keessatti jechuudha magaafiin akkana. Yeroon gabaabaa ji'a tokko moo ji'a lama moo yeroon gabaabaan bara dhufuus ta'uu danda'a waggaa lamas ta'uu danda'a. Jesse di bukan itu kan? Jambu juti bisa aku ketemu. Waltaina ganepa. Kam jirtu hordoftoota kee bakka jirtanitti nagee keenya qaba. Ichaaras viidiyoo biraatti walitti deemnee jirra. Viidiyoo kanatti akka bohaartan akka gammadaa abdii guddaan sirraa qaba. Namoonni chaanal kanaaf haaraa yoo jiraattan subscribe gochuun dagaleetina mallattoo notification xiqqaachuu barbaada. Yaada qabaattan comment barreessaa. Hagarumaatti nafaana tura. Viidiyoo kana like godhaa. Like yeroo baay'ee xiqqaata. Namoonni baay'een keessa hin daawwattu garuu like gootanii please like tuqa. Wantoota isinitti fakkaatan akka tuqaartan cheekii godhaame. Tuttani? Yaa. Gara viidiyootti tun darbin dura waan social media kana deemaa jiru waan baay'ee na ajaa'ibe tokkotu jira. Dargaggeessa tokkotu jaartii waggaa 90 gudeedeedha. BBC afaan Oromootu gabaase. Namoonni illee wanti kun baay'ee namatti ulfaata. Gochaa fokkisa ambootti dargaggeessi maanguddoo waggaa 90 gudeedee jaartii gudeedee jechuudha. Gudeedee hidhaan adabame. Xiqqoo seerraa isin dubbiseedha. Isa akeekkachiisa odeessi kun miira keessan tuquu malaa'edha. Godina Shawwaa Lixaa aanaa ambootti dargaggeessi halkan balbala cabsuun dubartii ganna 90 gudeedee hidhaa cimaa waggaa 8tiin adabamuu waajjirri abbaa alangaa godina Shawwaa Lixaa abbaa adeemsa yakkoota adda addaa Baqqalaa Beekaa BBC'tti. Yakki gudeeddi kun kan raawwate aanaa amboo ganda Illaamuu Goromtii jedhamutti akka lakkoofsa Itoophiyaa 7/7/2016 tilmaamaan halkan keessa sa'aatii 7 irratti turedha. Namummaa keessaa gara bahutti deemaa jirra dhalli namaa jechuun haala hammaachaa dhufu yakka gudeeddiitiin wal qabatu ibsa obbo Baqqalaa Beekaa. Akka abbaan adeemsaa yakkoota adda addaa obbo Baqqalaan BBC'tti himanitti yakkamaan umuriin isaa ganna 20 ta'e Lateeraa Qanaa jedhamu mana namaatti galee kan qotu yoo ta'u akka carraa gaafa sana guyyaa yakki itti raawwate dhugaatii dhugee ture machaayatii jechuudha. Argitanii gocha dhugaatii halkan keessa naannawaa sa'aatii 7tti jaartiin umurii 90 qofaa jiraattutti dhaquun banii ani abaluudha jedhee Lateeraadha jennaan jaartiin didde. Achiin humnaan barri yookiin karra sanatti dhiibeetuma maqarqaraadhaan danqaraadhaan irraa bu'ee banamaa fedha. Achumaan jaartii sababa dullumaan ofirraa ittisuu hin dandeenye dirqisiisuun gudeedee jedhu abbaan alangaa kuni. Dargaggeessi dubartii akkoo isaaf taatu dirqamaan yakka gudeeddii raawwate kun achuma mana keessa osoo ciisuu maanguddoo yakki irratti raawwatame bahuun ollaa waammattee yakkamaan kun akka to'annoo seeraa jala oolfamuu himuu obbo Baqqalaanedha. Dubartiin kun umurii kanatti qofaa jiraatu. Guyyaa tokko ijoolleen akkaawoo taatuuf dhufanii bira bubbulu. Guyyaa yakki kun irratti raawwate namni biraa hin jiru. Qophaa isaanii turan jechuun haala ture ibsan abbaan alangaadha. Murtii olaanaa Shawwaa Lixaas dhaddacha bitootessaa 13/2016 ooleen adabbii yakka cimaa fi kanneen biroos ni barsiisuu jedhuun hidhaa cimaa waggaa 8 murteessee jira jechuudha. Dargaggeessa kanarratti waan baay'ee fokkisa. Namni kun dargaggeessa waggaa 20ti jaartii waggaa 90 jechuun lafaayyuu nama ka'uu hin dandeenyedha yaada. Nama ulee yookiin okkoo qabatee deemudha jaartiin jechuudha. Akkumatti waan baay'ee cimaa dhugaa rabbii. Haadha qaba, boleetti qaba, akkoo qaba, akaakilee akkamitti bicha kun hojii seexanaatii machii qofa natti hin fakkaatu namni machaa hammu kana direesii waan akkasii godhadee yaadu kun hafuuramaa kun hojii seexanaatii namni kun garuu hawaasa keessatti barumsa adabbii cimaa kana olee adabuu ture waggaa 8 xinnoodha dhugaa. Mucaa waggaa 6 gudeedeetu jijaa kan itti murtaa'ee tureera. Indegena social media kanarratti gaafa ajandaa ta'u abbaa alangaa sana ari'anii indegena murtiin sun ilaalamee adabbii cimaa adabamee jira namni kun gara dabuub kana keessatti fakkaata. So wantoota akkasii kun normaalii ta'aa dhufaa jiru sasalphataa jiru yakki isaanii. So waan baay'ee fokkisaadha waan baay'ee nama jibbisiisudha. Kan tanuun suuraa asirratti argitaniin engadda viidiyoo engadda irratti isiniif hojjedheetan ture dhimma wallootiin sheeka kana hiisisanii turan jechuudha sobaanii. Birrii walloof walitti qabame nyaatee maal jedhanii guyyaa 3 guutuu sheeka kana hidhanii turanii ergasii dhugaan isaanii bee akkaawuntiin isaanii ilaalamee sheekii yakkarraa bilisa ta'aniiti kan isaanii amma jiranii sana booda namoota yeroo sana olola afuufaa turanii akka isaan hidhamaniif sababa ta'anii kunoo keessiin dhiifama gaafatanii jiru waan baay'ee namatti toludha. Bicha yoo ilaalle ta'e malee biiroon jiranii inumaa immoo hojjettoonni tokko kan argine taa'anii viidiyoo katabatan argine. Namoonni maamillee achi dhaabbatu yookaan maamillee inni jiru TikTokii ofuu YouTube ilaala. Viidiyoo kennarra hin jira waan ta'eef amma laallee irra daawwattoonni kennan ilaalaniiru.
Kan amma hojjetaa fi hooggansaa wajjin wal qabatee akkaataa dhugaa dubbachuudhaaf kutaa magaalaa keenya keessatti tajaajilli itti kennamaa jiru tarastii guddaa qaba uummanni kutaa magaalaa keenya jechuudha. Kana gaafa jedhu ammootuyyuu hawaasni keenya jira nama 25 irratti tarkaanfii fudhannee jira jechuudha qabatama hooggansaas dabalatee jechuudha kutaa magaalaa keenyaatiif. Fakkeenyaaf namoota fudhataniirtu namoonni guyyaa kana hooggantoonni isin eeyyama kennitaniif alatti teessoo isaanii duwwaa godhan irratti fudhatanii tarkaanfii ni fudhattu. Jedhabaan tokko karaa adda addaatiin hojii dhabaa misooma akkamiif barbaadu? Hojii ilaalchaas misooma mootummaatiif barbaadne. Maali fakkeenyaaf maali wanni irratti qopheessitan? Fakkeenyaaf misooma mootummaa wajjin wal qabatee aanaaleen baay'een waajjira hin qaban jechuudha. Waajjira hin qaban baay'een isaa. Dabalataan immoo tuyyuu misoomni waajjira irratti ijaaruuf karoorfattani. Waajjiraafis dhimma biroo ofisee jechuudha misooma bal'aadhaaf. Kallattiidhaan lafti sun maaliif barbaadu? Dargaggoota kana ka dhoowwattaniif sababa qabdu waan ta'eef. Lafa kana iddoo qaba baay'isee imaataadhaaf iddoo qopheessinee jirra. Lakki lafichi amma asitti dargaggoonni dhaban kuni. Anoo harkaan kaasuu barbaadu. Eenyuufi kan qopheessitan? Misooma mootummaatiif barbaadne. Maali? Lafti kun daandiirra jira waan ta'eedhaaf lafa daandiirra jiru misooma mootummaatiif misooma gargaraatiif qabanii. Karoorri maali? Kallattiin hin beekamu? Hin beekamu. Fakkeenyaaf akkas hin jedhe kana qoqqoonnee gara tokkoon waajjira mootummaatiif aanaan lafti dargaggoonni irratti waan dargaggoonni irratti hojjetu lafti kun keessatti argamu fakkeenyaaf waajjira hin qabu jechuudha. Lakki achitti waajjira ijaaruu barbaada. Lammaffaa dargaggoonni kun achitti hojjetanii iddoo qaba. Walaa dhageeffannuuti dargaggoonni kun achitti hojjetanii. Dhugaa rakkinumti namoota keenya guddaan jechuudha. Waa tokko gaafa balleessinu balleessaa keenya sana inamannu baay'een keenya jechuudha. Amma dubartiin kun magaalaa Buraayyuu bulchite jechuudha. Kantiibaa magaalaa Buraayyuuti. So Buraayyuu keessatti wanta daba baay'eetu hojjetama. Bulchiisa keessa inni argitu caayaa irratti daawwachuu dandeessu. Dogoggorri nama keenya inni guddaani dadhabinumti dadhabina dogoggoraaf dadhabinas haa ta'u dogoggora keenya inamannu baay'een keenya. Keessumattuu namoota akkas aangoo qabanii xiqqoosee aangoo xinnoo nama harka jiru kan seellee guddaa iseedhaa gadi warrumti jiran iyyuu gocha hin taane baay'ee gocha badaa baay'ee hojjechaa oolu. So kan dubartii kana baay'ee nama dhiba maaliif beekaa balleessaa sana gaafii gaafatamullee maqsitee waan biraa sooftisee yoonni kana gaafate waa'ee misooma akkas ija jabinnisee baay'ee nama jaabasii qorraa dhaggeeffannaa. Waajjira mootummaa itti ijaaruu caale. Waajjira mootummaatu galii magaalichaa irra caalaa achitti fida. Dargaggoonni kun osoo itti hojjetanii waggaa 3-4 darban har'a milkaanii waajjira irratti ijaarratuu hin dandeettan ture. Milkaa'uu isaan deddeebisuun dirqama waajjira ijaaruudhaaf. Deddeebisuudhaan miti baay'ee namni deddeebisuun jiru. Hojii dhabaanii fakkeenyaaf baay'ee isaa hojiin sa'aatiin qabnu baay'ee xiqqaa waan ta'eef mee fala yeroo gabaabaatti kennitan nu dheera. Waldaan baay'een carraa hojii argatee jira jechuudha. Fala yeroo gabaabaatti dargaggoota kanaaf kennitan. Magaalaa keenya keessa jiru bal'aadha. Dargaggeessi baay'een itti fayyadamaa jira. Ammallee dargaggeessa kana deebifne iddoon carraa hojiitiif adda bahee dargaggeessaaf qabamee jirutu jira waan ta'eedhaaf iddoo sanitti ammoo tuyyuu deebifne ijaaruu hin dandeenya jechuudha. Kanaafuu dargaggoonni kun ijaaramanii seera qabeessummaa qabu. Yeroo hagamii keessatti iddoo hojii argatu? Yeroo gabaabaa keessatti. Yeroo hangam? Yeroo gabaabaa keessatti jechuudha. Yeroo gabaabaa ji'a tokko moo ji'a lama moo ji'a sadii? Rakkoon qabu. Mari'annee jira wajjin akkamitti ta'uu danda'a? Yeroo gabaabaan bara dhufuus ta'uu danda'a waggaa lamas ta'uu danda'a. Yeroo gabaabaan waadaan isin itti galtan uummata kana duratti meeqa ji'a meeqa? Nuti yeroo gabaabaa. Maaliif namoonni kun waggaa 3 qisaasamaniiru? Nuti ammas yeroo gabaabaa maaliif jedhama? Qabatamaan kutaa magaalaa keenyaa keessatti hojii dhabaa ijaarree waldaa baay'ee ji'a tokko gaditti kan carraa baay'ee uumne. Qabatama yoo ta'e maaliif jara kana guyyaa ganatti hin furan jenna? Dargaggeessa kan hin dhufne kallattiidhaan hin dhufne. Amma himataniiru odeeffannoo jiru wajjin wal qabate nuti ammaaf iddoo sana misooma mootummaatiif barbaanna iddoo biraatti shiifti gooneeti hin kennaaf itti hojjechuu hin danda'u jenne. Yoom shiifti goote? Nu waliin mari'anneet shiifti gooneeti hin danda'u. Intarastii isaaniitu guddaan dargaggeessuma kana wajjin jechuudha. Maaliif iddoon qophaa'ee jira waan ta'eef? Agamitti mari'attanii yoo isaan fedhii qabaatan? Iddoon qophaa'ee jira waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti. Yeroon gabaabaan ji'a meeqa? Yeroon gabaabaan maal ji'aa fi sanaa gaditti. Lakki yookiin ji'a ta'uu danda'a waggaa ta'uu danda'a karoora keessanii. Iddoo shiftiin goonaa fi qabannee jirra waan ta'eef rakkoon hin jiru jechuudha. Ji'a meeqa? Yeroo gabaabaa keessatti jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti ji'a maali yeroon gabaabaa? Hiikkaan yeroo gabaabaa maali? Hiikkaan yeroo gabaabaa jechuun hojii qabannee kan ariitiidhaaf baay'inaaf qulqullinaan hojjechaa deemaa jirra. Hojii dhabaan. Kanaafuu ariitii yoo ta'e maaliif yeroo hojii dhabaa baay'ee isaa yeroo gabaabaa. Daangaa yeroo kaa'u maaliif dadhabdan? Maaliif amma asii gallee kan jara kana wajjin mari'anna. Mari'annee ammoo iddoon qophaa'ee jiru laabaa jedhaaf kan jarri barbaadan waan ta'eef iddoon kun laabaa jedhaaf hin ta'u misooma mootummaatiif akkuma amma siikaasi kana iddoo biraatti shiifti goone. Amma kan barbaade hiikkaa yeroo gabaabaati. Akka bulchiinsa kutaa magaalaa Buraayyuu yeroo gabaabaan jechuun karooraan deema jechuudha. Qabamee jira waan ta'eef maaliif waldaan kun akka ammeetti waldaa 3 waan ta'eef waldaa 3 kanaafuu iddoon laabaa jedhaaf qophaa'ee jira. Iddoon immoo tuyyuu carraa hojiitiif inishetiiviidhaaf adda bahee jira. Maaliif yeroo gabaabaa fudhatan? Maaliif jijjiirachuu danda'u waan ta'eef waan amma irratti gurmaa'an kan fakkeenyaaf dura laabaa jedhanii jiran iddoon kun laabaa jedhaaf hin taafne misooma biraatti bakka biraatti jijjiiruu hin dandeenya waan ta'eef rakkoon qabu jechuudha.
yeroon gabaabaan daangaa waan hin qabneef itaafu daangaa qaba gabaabadhu hin jedhu amma yoo waan inni soo warmo waan ta'u hin beeknu yeroo gabaabaa jechuun qulqullinaan hojjenna jechuudha naannoo isaaniitti jechuudha garuu namootuma caaya kana irratti dhiyaatan keessaa kan akka dubartii kana ija jabaatuu fi harkan kennanne hin jiru baay'ee mormiti harkan laattu egaa doggoran jiru balleessaa jiru inamantu yookiin maksite karaa bira smart city yoonni waa qulqullinaase guutummaasaa OBN caayaarraa dhaggeeffachuu dandeessu saati tokko oliidha falmii baay'ee nama ajaa'ibudha dhugaa qophiin OBN keessaa tokkoffaa ba'aa jiru qophii kana qofaadha dhugaa OBN yeroo baay'ee hin daawwadhu garuu qophii kana baay'ee hin daawwadha kanaaf kan qeeshochi irratti darbuudha kan hin daawwadhu OBN irraa saniif tokkommoo daddaraaroodha dhugaa qophii baay'ee nama toludha waan dubartii kanaa garuu hin danda'amne beekaasin harkan laattu nama doggora namanne nama immoo wanta ni jedhu hin fudhanne ittiin falmu amma ko profetaan sirreessin akkasii waliin ganama garuu ittiin falmiti yoonni waa'ee qulqullinaas smart city irratti garuu biiroon ko ligidaa'ee iddoo kosii fakkaata biiroon isaanii so kana qofa miti dhugaa rabbii iddoo hunduma jira keessumattuu waa'een bulchiinsa gaarii yookiin kunoo asuma Ashawaameedaa fakkeenyaaf hoomati noo seensinima as kunoo Ashawaameedaatti waraqaa eeyyama konkolaachisummaa fudhachuutti ji'a 3 guutuu deddeebi'aa jira oonlaayinii gochuutti jechuudha kunoos namoota itti dubbise jiran viidiyoo xiqqoosee waraabeera jechuudha namni waggaa tokko gahaa jiru jiratu waraqaa eenyummaa fudhatiin baratee fitee qormaata fudhatee birrii kaffalee gibira kaffalee maal kaffalee jechuudha ammoona kana harka isaan geenye gizaawwisii ilaannadhanii kan joorsaa jiran baay'eetu jira jechuudha isa malee immoo ji'a 3 guutuu koompitara siistemiin jiru konneeshiniin hin jiru jedhanii kan ji'a 3 guutuu na deebisanii nan dhiise kunoo qaa viidiyoo tokko isin daawwachiisa viidiyoo kana natti waraabee daawwadhaa isin siistema kana ji'a 3 guutuu hin jiru ji'a 3 guutuu hin jiru yoom dhufna gaafa dhufu yoom dhufa mokko checking goone isin erga sira isin hojjettu malee bantanii isin ilaallan masa ji'a 3 furguutu namni deddeebi'a sababa siistemaatiin kun immoo waajjiruma sanadha waajjira geejiba kutaa magaalaa noonnoodha sa'aatii 8tti balbala cufatanii namni keessin hiriiree dhaabataa jechuudha Please caayaan yoo dhuguma irra deemtatee waajjiroota kana deemiti nu gaafadhu namoota baay'ee rakkatan kooma yoo fira kon qabu jechuun wayyama konkolaachisummaa 15,000 keessi ni fudhatama ituun baratamain jechuudha garuu kaffallee kan qormaata kaffallee lafatti baranne kaffallee waan hunda kaffallee online irra gachuuf siistemni jiru ji'a 3 guutuu siistemni jiru taanaan namni sun ji'a 3 guutuu ofumaa ta'a jechuudha har'aa boduu deddeebi'ee jechuudha gaafa namooti narra immoo ji'a meeqa guutuu deddeebi'an baay'eetu jira jechuudha so dogoora akkasiin yookiin rakkoon bulchiisa gaarii dhabuu iddoo hunduma jira jechuudha please iddoo akkasii dhaqaatii nuuf deema nuuf waraabaati nuuf sirreessaa jechuun barbaada مسكين درجة دينك እግዚአብሔር ይመስገን من رب سراو دريم እኔ ዲጄ ነኝ ዲጄ ደሬ የምን አይነት ዲጄ ነህ አንተ የሆቴል ቤት ዲጄ ሆቴል አዎ ሲዲ መክፈት ነው ወይስ ራስህ ሚክስ ታረጋለህ ሚክስ ያረጋን አንዳንዴ ያው ማታ ሲሆን ሆቴል ስለሆነ ትልቅ ሆቴል ነው በጣም አሪፍ ስለመጣ በጣም ነው ማመሰግነው የመጀመሪያው ዲጄ ነኛ ጋር የመጣው አይዘው እና በሚቀጥለው ጊዜ ማሽኔን ይዘመተ የሆነ ሙዚቃ ታጫውትልናል አብሽር ችግር የለም አብሽር ዲጄዎች ይጋበዛሉ አይደል አንድ እንትን አለና ዲጄው ጋይድና ጃምቦ ይለዋል እሺ ይለዋል ትንሽ ቆይና ይጤርና ጃምቦ ይለዋል እሺ ይለዋል አንድ ትንሽ ቆይቶ ሄዶ ጃምቦ ይለዋል እሺ ይለዋል ከዛ ሰውዬው ቢጠብቅ ምንም ነገር ስለሌለ ከዛ ኢሳብ ብሎ አለ ሊወጣ ማለት ነው ጃምቦ ሲል ነበር ሰው ከዛ ኢሳቡ ላይ ሲመጣ 4 ጃምቦ ድራፍት ተጨምሯል እሱ ኢሳብ ላይ እኔ የጠጣሁት 4 ለምንድን ነው 8 የመጣው ሲል ለዲጄው እኮ ጃምቦ ጋብዘዋል ሲል የጃምቦ ጆቴ ሙዚቃ ከተተሉ 25 ሰከንድ አለ ዲጄው
akkamitti barataan ijoollee amma mucaan kun kutaa 5 jaan darbu garuu barsiistuu yaabee ittiin qaba argitanii kutaa keessattis barsiistuu yaabee ittiin qaba agamnaa musa dhabuudhama waan akkasii kun dhugaa dhaloota keenya booddanaa kuni baay'eema naamusa isaanii daangaa darbaa jira mukkoo yeroo akkasii amma barsiistuutu jirtu muuziqaa banatee kilaasa keessatti turbe barsiistuu dhaqee hammatee ittiin sirbaa jechuudha. Ashishi kun akkam ennaas adda kamsi godha? Ennaas abu. Ati garaa keessa isa agarsiisa. Garaa keessa? Inni maalirraa hojjetama? Motorarraa hojjetama. Motorarraa? Amma gizeessa saaddee kaate maal goota? Isa kartaa? Ishi saaddee isa bulta? Isa bulta. Alafa bulee guyyaa halkan guyyaa ala bula. Mee saabe amma saabe? Saabeeram. Akkam si godha jira? Kama gara keessa Rajira. Akkashiree amma jirra kare. Argitanii daa'ima umurii kanaa ta'eetu beenzila saabaa jechuudha. Garaa keessa na sakkarsiisaa akkas waan akkasii kuni tokkoffaa faamiliin qabuu dadhabuudha. Lammaffaa sababa rakkinaatiin yeroo bakkee ba'an kana ijoolleen waan gaarii famaa adda baasteen beektu gaarii itti fakkaatee waan akkasii fayyadamtee eegumsa maatii ala dhabeqa. Eegumsa ala guddachuudha kana ijoollee akkas gochaa jiru. Baay'ee nama gaddisa umurii kanatti kan akkas beenzila saabuu jalqabe. በረገጥኩ መቼ ልትል ትችላለህ? አላ አማር ጮቤ ረገጥኩ መቼ ልትል ትችላለህ? ትላንት ድንገተኛ ምን ይባላል? አዘን ብዙ ፈረንሳይኛ ተናጋሪ ያላቸው የአፍሪካ ሀገራት እነማን ናቸው? እንግሊዝ። ሲደክም ምን ታደርጋለህ? ከነደሙ ሙጫት ቃማቱ ጉርባ ከነ ማስተሽየ ማሳቤ ሳቤ ለከ ማለ ነገኛም ፈካት አስማ ጅርታ ደኒ ያድሳ ዶብራ ረበቃ አከነ መዋሳቤ ለከታ ዳበት አች ዳበት ለቸኑ ኦልጄ መታን ኦልጄሲ ኦልጄ ረቦ ጃሳን አዝል ያዛል ኦልጄ አዳ ቀባምቲያ ሶማሊያን ኦልጄ መታን ወይ ነገር ካሙቴ ባክ ወይኔ ሀንድምፖ ከነበዲ አቴቦ ቀምቴስ ኩኖ ኬስ ሚዲያቲ ባታ የወገጀት ቴሌፉላ ከቀበ በምረባዴ ሲዳ ሱራ ሲካሳ hordoftoota kee videoon kan kana fakkaata akkatti bohaartan abdii guddaan sirra qaba namoonni gammaa laakiin goone subscribe goone laakii godha subscribe godha jechuun barbaada yeroo biraa video biraatiin gooti deemnutti nagaan tura